Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun miidiyaa koodha. Amma yeroo oduuti oduu waliin Abduu Waaqbayyanaa. Obbo Baqqalaan Garbaa kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii ajjechaawwan akkanaa addunyaa irratti lola gurguddaa hordofsiisuun seenaatu ragaadha jedhaniiru. Kan du'e nama qaalii Hacaaluudha. Namoonni beekamoon akkanaa yeroo ajjeefaman itti aanee mormii cimaan darbee ammoo korree akka ka'uu malu beekamaadha. Mootummaan garuu hiree kanatti fayyadamee morkattoota isaa dirree siyaasaa keessaa duguugee baasuuf dhimma itti ba'e. Okkorri ka'ee fi nuun wanti walitti fidu tokkollee hin jiru. Ajjechaawwan akkanaa addunyaa irratti lola gurguddaa hordofsiisuun isaanii seenaatu ragaadha. Fakkeenyaaf waraana addunyaa tokkoffaa kan jalqabsiise du'a nama tokkooti. Du'a Maartin Luuter King booda jeequmsa Ameerikaatti ta'e ni beekna. Kan Firaans, Raashiyaa fi kanneen kana fakkaatan yaadachiisuunis gaariidha. Kanaaf siyaasaa fi filannoo keessaa nu baasuuf yaadameeti malee nuti badii qabaannee miti. Namni qaaliin akka Hacaaluu yeroo ajjeefamu sosso'iinsii fi warraaqsi uummataa waanuma eegamudha. Dubbiin akka waraabessa bishaan gadi yaa'u jalaa ol natti booressite jedhe saniiti. Ragaan golgaa duubaan nurratti dhiyaataa jiru kun soba ta'uun akkuma jirutti ta'e kuni siyaasa biyya kanaa akka malee fokkisiisee waliin jireenya sabootaa addaan fageessa malee waayyuu hin buusu argaa jirra. Nuti balleessaa tokko hin qabnu garuu miidiyaan mootummaa, televizyiiniin, raadiyoon akkasumas marsaan hawaasummaa akka feesbuukii, yuutuubii, gaazexaan, barruuleenii fi kanneen kana fakkaatan kan afaan tokko qofaa dubbatan Jawaar haa hidhamu, Baqqalaan haa hidhamu, zaranyoonni haa hidhaman, tarkaanfiin irratti haa fudhatamu jedhanii gaaffii walirraa hin cinne gaafachaa turani. Mootummaan aarsaa qeerroo fi qarreetiin aangoo yaabes jara kanaaf deebii kennuuf nu hidhee jechuudha. Duulan irratti deemu kana hordofaan ture. Seeratti dhiyaadhee badiidhuma akkamii akkan dalage baruuf dharra'aan ture. Ragaan irratti haa dhiyaatu. Zaranyummaa koo kana uummanni ani qabsaa'uufis baruu qaba. Mee ragaa tokkittiin natti himaa haa dhiyeessan. Kun dhiyaannaan gammadeen adabama. Garuu homtuu hin jiru. Siyaasa keessaa nu baasuuf duula nutti ba'anii shiraas shiranii nu hidhan. Xaxaa siyaasaa kana manni murtii seeratti dhimma ba'ee hiikuu hin danda'u. Furmaati isaa siyaasa qofaa jedhaniiru. Nyaata mootummaa hin nyaannu, nyaata maatii keenya biraanuuf dhufus hin fudhannu, akkasumas maatii keenya wajjin wal arguu hin barbaannu jedhani hidhamtoonni Maakalaawii. Hidhamtoonni Maakalaawii xalayaa barreessaniin yeroo addunyaan dhibee vaayirasii COVID-19 raafamtee hidhamtoota hedduu gadi dhiisaa jirtu kanatti badii tokko malee daldala siyaasaatiif jecha guyyoota 58tiif ukkaanfamnee mana hidhaa keessa jirra. Namoonni hedduunis COVID-19 qabamanii rakkoo keessa jiru. Namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi akka bahaniif ajaje mana hidhaa tokko keessaa baasanii gara mana hidhaa biraatti geeffamanii hidhamaa jiru. Manni murtiis dhimma keenya bilisaan ilaalee murtii haqa qabeessa kennuu osoo qabu yeroo hunda beellama nutti qabu irraa kan hafe furmaanni nuti argataa jirru hin jiru. Uummanni keenya yeroo jijjiiramni dhufe jedhamee afarfamaa jiru kanaan ammas kan waggoota darbanii caalaa dhumataa jira. Kana malees nuti kan hidhamneef boo'icha artist Hacaaluu Hundeessaa irratti waan argamneef qofa. Kun kana ta'ee osoo jiru akka waan qabeenya namaa saamneetti herregni baankii keenyaa cufamee jira. Nu keessa namoota maatii jiraachisantu jira. Fakkeenyaaf namni tokko haati manaa isaa mana yaalaatti opereeshiniin deessee akka malee dhiigni waan irra dhangala'eef dhukkubsattee mana yaalaa jirti. Hanqina maallaqaa waan qabduuf abbaa manaa ishee deeggarsa maallaqaa akka godhuuf gaafattee turte. Abbaan manaa ishees mana murtiitti iyyatee herrega baankii isaa irraa qarshii baasee maatii isaa akka gargaaru manni murtii heeyyamee turus qorataan akka qarshii baasee haadha manaa isaa akka hin deeggarre uggure. Sababa kanarraa kan ka'e haati manaa isaa du'aa fi jireenya gidduu jirti. Namoota nu wajjin hidhaman keessaa inni biraa haati manaa isaa ulfa ji'a 8 wajjin kiraa manaa waan kaffaltu dhabdee abbaan mana kireessiif mana keessaa akka baatu dirqisiisaa waan jiruuf abbaan warraa ishee mirga wabiitiin bahee akka ishee deeggaruuf yeroo hedduu gaafataa turus gaaffiin isaa deebii dhabee haati warraa isaa rakkoo cimaa keessa jirti. Yeroon kun yeroo COVID-19 biyya keenya keessatti humnaa ol babal'ateedha. Keessumaa mana hidhaa kana keessatti namoonni hedduu vaayirasii koronaan qabamanii jiru. Namoota nu waliin hidhaman keessas namoonni qabaman jiru. Dhibee kana dandamachuuf nyaata madaalawaa nu barbaachisa. Garuu nuti nyaata maatiin keenya nuuf dhiyeessus guyyaa keessatti yeroo tokko qofaa argachaa waan jirruuf hanga rakkooleen armaan olitti kaafne kanaaf furmaanni nuuf kennamutti tarkaanfilee armaan gadii fudhachuu murteessinee jirra. Tokko nyaata mootummaas ta'e kan maatii irraa nuuf dhufu hin nyaannu. Lammaffaa maatii keenya wajjinis wal arguu hin barbaannu. Gochaan nurratti godhamaa jiru kun gochaalee sanyii balleessuu waan ta'eef hanga rakkoon keenya furmaata argatutti garaa keenya hidhannee tarkaanfilee armaan olii hojiitti hiikuuf murteessinee jirra. Uummanni keenyas rakkoolee nuti keessa jirru kana hubachuun sagalee akka nuuf taatan kabajaan isin gaafanna. Hidhamtoota mana hidhaa federaalaa damee Maakalaawii irraa. Dirree Dawaatti hojjettoonni hospitaala Saabiyaan sababa COVID-19 ramadaman hojii keenya dhiisuuf dirqamnee jedhu. Hojjettoonni hospitaala Saabiyaan kun akka jedhanitti maatii keenya walitti makamuu keenyaan dura qorannoon akka nuuf hin taasifamne akka adeemsaattis bakka turtii akka hin gallee nuun jedhani. Ji'oota 3 darbaniif kaffaltiin fayyadamummaa addaa akka hin kaffalamneef ta'uu ibsuun kana malees hojjettoota haaraan bakka buufamtanii deemaa jedhamneerraa jedhu. Hoogganaan biiroo fayyaa magaalichaa immoo maatii isaanitti kan dabalaman gaaffii hojjettootaa ta'uu fi faayidaa argachuu qabanis kennamee fi akka ture himaniiru.
Gabaasa sa'a 24 darbeetiin Itoophiyaatti namoonni 1533 dhibee COVID-19 qabamanii namoonni 16 ammoo lubbuun darbanii jiru. Oduun hagayya 27 bara 2020 qopheeffannee kana fakkaata ture waan waliin turtaniif galatooma.